qaama keessan laaffisuufis tahee akkasuma diriirsuuf bareechisuuf namoonni tokko kan irraanfatanii qaama bareechifachuu laaffifachuu kan hin barbaanne jira. Ajaa'ib meekaappii fi fustaana yookiin beelloo guyyaa sargii qofa kan xiyyeeffatanii taa'anii jiraatantu sirba guyyaa sanii fi eessatti sargii akka qopheeffatan qofa kan yaadanidha. Kun yaada dogoggora. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashamaa harka fuune hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Oroo jirra jirtu isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya warroonni subscribe gochuun maatii koo taatan galatoomaa isin jaalladha isiniin jedha warri maatii koo hin tahin subscribe gochuun mallattoo bilbilaa santuu hidhanii oolta jetturra kaadha yoo viidiyoo jaalattan yeroo hunda wanni miidhaginaa fi bareedinaa gorsaa fi qorsaa akkasiniif dhufu jechuudha. Gaafiin gaafatame qaba. Obboleettii ta'e takkatu sargii barbaada akkasuma mootuyyuu biyya Arabaa keessa ture biyya Arabaa irraa sargii kiyya ji'a lamatu na hafe. Kanaaf akkuma baratame mana Arabaa keessa keemikaala adda addaa kana malee jechuudha wantoota adda addaatiin kan uffatame cufii hiqaadhi qaamni kee kan goggogee fi kunuunsa kan hin qabnedha. Haala kamiin laaffifachuu fi bareechifachuu danda'atan jetteef aadaa durii qabattee jirti obboleettii xiyyaa nu hundi keenya akka hin kennu haa godhu siin jedha. Kanaaf jalqaba irratti burtukaana tokko qopheeffattaa akkuma asiin achitti darbe kanatti quuncee isaa irraa qofa quuncistee kan qopheessitu jechuudha. Booda sanii burtukaana kan kee barbaaddu hin kukkuttaa barbaaddu akkuma quuncifteetti aduu keessa keetta erga sargii godhachuu hedduu yookaan biyya jirta jedhee yaada rabbiin hunda keessanuyyuu uf nu haa beeksisuu qaama keenya nu haa yaadachiisu. Burtukaanni kuni hedduu faayidaa kan qabuu fi albuudota hedduun kan badhaadhe fi sammalee viitaaminoota qaama keenya laaffisuus tahee gogaa keenya haaromsuuf hedduu kan barbaachisaa tahee fi filatamaa taheedha. Kanaaf obboleeyyan kiyya burtukaana jechuun viitaamin Cdha gogaa gurraachatellee nurraa balleessuuf maadaatii fuula keenya walumaa galatti har'a dibannaan an qabadhee dhufe dibannaa fuula qaama keenya bareechisuu fi laaffisu guyyaa takka lamatti osoo hin tahinii walitti dhaabdanii yeroo yoo fayyadamtan irra caalaa ijoolleen teen mana arabaa jira manni arabaa wanta takkallee kan nama dhoorgu hin jiru shaaworii seenuu sin dhoorgiti arabni abadan kuni waan hin yaadamne akka dhigatan nama dirqitiyyuu. Kanaaf burtukaana akkuma isiniin jedhee erga goggogee aduu gogoysuu dandeettanii warroonni biyya gugurdattan keessattuu jechuudha biyyoota arabaatii fi biyyoota arabaa ijoollee mana arabaa jirtu sarii arabnillee akkanatti goggoysitee fayyadamuun dhiibtu ta'a. Quunceen goggogaa mana qorsaa isiniin jedha isin dur attaarraa isiniin jedha irraa argachuu dandeettanii. Wanni hin jirre hin jiru jechuudha mana qorsaasan erga goggogaa tahee gogee jedhee booda sanii hin daayina yookiin hin tumne obboleettii ati tana gaafatte sun hin tumta jechuudha waan biyya jirtuuf quuncee burtukaanaa hin goggoysita aduutti hin tumta haala amma argite kanaan jechuudha daayitee bulleessitee jechuu qimamii mooyyee qimamii hin qabne yookiin urgooftuu takkayyuu hin qabne kan goysituudha jechuudha. Booda sanii gingilchaa xiqqaa isaa dhiyeeffatta. Gingilchaa kana jalatti saanii xiqqaa bareedaa tahee wayii dhiyeeffatta. Kana jechuun kiyyaa saanii foolii urgooytuu nyaataa hin qabne jechuu barbaadeeti bareedaa yoo jedhu bifa osoo hin tahini. Kanaafi obboleeyyan kiyyaa booda sanii hin gingilchitanii hundi keessan itti fayyadamaa. Warroonni abbaa manaa qabdanis taatanii abbaa manaa hin qabne keessattuu jechuudha mushurraaf baay'ee barbaachisaa fi filatamaa. Dubartii jechuun mushurraadha kan hin dagatina erga gaafa sargii sanillee abbaa manaa godhachuuf kan heerumtu booda abbaa manaa godhatte hoo maaltu fayyadamuu isii dhoorgamee naa himaa kana gaafiin qabaayyuu ka hordoftoota kiyyarraa achi booda burtukaanaa erga dhimbiibdanii haala kanaan gingilchitanii daayitanii geessitanii ammas irra deebinee gingilchina jechuudha. Sababni isaas bullaayaa jalaa sirriitti argachuuf dirqama sirriitti bulleessitanii harcee yookiin ammoo hedduu waan bullaahaa ta'e godhuun isiniin barbaachisu. Sababni isaas jechuudha wantoota isa lallaaffisan waan jiruuf jechuudha. Kanas irra deebitanii daakuu ni dandeettanii akkasuma ammoo gatullee hin dandeettanii akkasuma ammoo iskraappii qaama keessaniillee godhuu ni dandeettanii inshaallahu ta'ala guyyaa tokko qabadhee isiniif dhufaa isallee. Amma garuu waan qaama keenya laaffisu dibata qaama keenya bareechisu addeessu jechuudha. Addeessu yoo jedhu namoonni tokko gogaa kan kee kana kireema bakka garagaraati biti maallaqa guddaadhaan gurraacha adii godhimti akkasii miti. Hintalli takka gurraatti yoo taate qaamni isii kun gurraacha buna jedhanii san argitanii isa san taatee bareedee qulqulluu tahee xuriin tokko kan irra hin jirre balfi adda addaa kan irra hin jirre kan taa'udha. Magaalas yoo taate akkasumatti wal fakkaatu taate kan teettudha. Adis diimtus yoo taate diimtuu fuula isii uumama rabbiin isii kenne
kennine saniin kan ta'e tokko of balleessite osoo hin tahin namoonni kenna maadaatiin kan uffite jechuudha sababa kanarraa kan kahe achi booda amma namoonni hedduu urgoo yoo jedhu hin gallee fi zabaadii yoo jedhu hin gallee fi warroonni biyya arabaa jirtan zabaadii warroonni urgoon beeytan urgoo warroonni ammoo kanaan hin beeyne aanan itittuu haa ta'uu aanan mi'ii haa ta'u garuu aanan itittuu irraa aanan mi'ii haa ta'uu aanan tahee aanan harcelloo ta'e rakkoon qabu itti dabalta maankaa tokko jechuudha daa'ima maankaa tokko obboleettii ati biyya jirta sirri qalbiin na caqasi kanaafi daa'ima maankaa tokko aanan itittuu haa ta'uu mi'ii haa ta'uu aanan harcee haa ta'uu maankaa tokko aanan erga itti godhane maankaa yoo jedhu namoonni sirriitti addaan baafadha waan dubbaddoon akkami akka gootan mul'isaa waan hojjedhuufi achi booda daa'imallee maankaa tokkotti goonee waliin dhooyna kana qabxii isa jalqabaati kan fuulati jechuudha obboleettii tiyyaa fuula kan kee haala gaarii taheen qopheeffattee saamunaa fuulatiin dhiqattee itti fayyadamta jechuudha kanaafi obboleeyyan kiyya guutuu keessaniyyuu haala kanaan itti fayyadamuu hin dagatinaa isiniin jedha immoo warri aanan harceetiin miciidhan baay'ee wanta bishaan maankaa xiqqishuu isiitiin akka gadi laafu isin barbaachisa yoo isinii danda'ame bishaan abaaboo yoo qabaattan bishaan abaabootiin fayyadamuu ni dandeettani haaluma kanaan erga qopheeffannee jechuudha kun kafuulaati kan qaamaa ammoo obboleettii tiyya qaruutee sirriina ciqafadhu siifan hima jalqaba kafuulaa si hime kana hordoftoota kiyya yookiin maatii razaan oroo guutuun keessanuu akka fayyadamtan abdis qaba hawwis isinirraa qaba jechuudha hedduu baay'ee kan nama jinquu fi akkasuma ammoo tuyyuu baay'ee kan nama yaachisu jechuudha qaamni keenya kokottoonfatee dhugaa rabbii keemikaala garagaraatiin kan meeshaa dhiinu kan hammana fincaanii arabaa dhiinu kan manaan qulqulleessu hedduu jechuudha namni harki adii fuulli adii harki isaa sababa keemikaala gurraacha ta'ee jira gaciqilee jechuudha ciccitee qaama ceerumatee jira kanaafi hundi keenya qaama keenya haa eeggannu haa bareechifannu keessattuu warri gaa'ela qabdanis taatanii hin qabne tahe yoo har'a uf qabdee boru gaafa gaa'ela keessa jirtu uf qabuu dandeetta har'a yarattuu taate gadi of dhiisti taanaan hin boru sanumaa ati ajaa'atuma deemta jechuu daa'imnis gaafa daa'ima sargattee jette haala kanaan erga qopheeffattee geessite obboleettii tiyya fuula kan kee saamunaa fuula keetiin barbaachisu fuula keetii ta'uu saniin dhiqattee erga fuulli kan kee goggogee dibatta jechuudha walakkaa sa'aa yookiin ammoo tuyyuu daqiiqaa 30 hanga 40 illee tursiisuu dandeetta tursiiftee bishaan ho'aa yoo jedhu danfaa osoo hin tahin bishaan jiddu galeessaan dhiqattee booda sanii qorraan lollaatta qorraa yoo jedhu kan firiijii taa'e yookiin ammoo tuyyuu isa baradoo tahe ufitti naqoo osoo hin tahin kama yeroo lafichoo dhiqattu kunis xiqqooma sanirra kan jiru amma kan qaamatitti tarree jirra obboleettii tiyya zayitii zayituuna waan barbaadde haa taatu zayitii zayituunni qodaa adda addaatiin saamsamee gabaa irraa kan nu oolu warroota biyya ambaa jirtaniif isin himaa obboleettii tiyya ati biyya jirtu dhadhaa maankaa tokko qopheeffatta jechuudha dhadhaa maankaa tokkoo fi akkasuma ammoo tuyyuu yoo sii danda'ame zayitii kookinaatii zayitii loozii lama jira rifeensatii fi tan qaamaa jechuudha tan nama dhiyeessetuun tan rifeensatii argachuu hin dandeettu taananiin ati baaziliinii dhadhaa qobboon gabaa jirti qobboon qee keessan jirti tarii zayitii qobboos tahaa zayitii qobboo cafaccafi haala amma argiteen itti naqi zayitoota kanneen walitti guutuu isaa quncee burtukaana qopheeffatte harcee kanatti nayitee walitti mayitee jechuudha haaluma salphaa tahee waliin geettee qaama kan kee erga dhiqattee geessitee jechuudha achuma keessatti yeroo kana mana fincaanii yeroo shaaworii seentu kan sa'a tokko sitti fudhatu zayitoota kanneen guutuu erga itti mayitee geessitee qaama kee saamunaan dhiqattee gatteettee isa kanaan diidee jechuudha qaama keellee daqiiqaa 30 irratti goysitee tursiiftee booda sanii bishaan qofaan lolla'attee achi keessaa baataa siin jedha inshaallahu ta'ala kana gootanii yeroo san jechuu abdii qabaa akka jaalattanii booda sanii jechuu koomantii yaada naa kennitan abdiin qabaa hundi keessan hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti horaa bulaa subscribe like share gochuun na jajjabeessa